gaa'ela dhaabataa, gaa'ela nagaa qabu, gaa'ela baay'ee bareedaa, uffata kan nama jechisiisu jiraachuu barbaadan obboloota koo. Gammachuu keessa jiraachuu barbaadan namatti hirkachuuf osoo hin taane nama ofitti hirkisuudhaaf of danda'u ta'uu qabdu. Isuma dhugumaa jechuudha. Ofitti hirkisuudhaaf, ofitti qabuudhaaf isuma dhugumaa jechuudha. Gaa'ela keessa koo qabeenya bichaa miti waan baay'eetu jira. Amala walii danda'u, yaada walii hubachuu, waan baay'eetu jira jechuudha. Waan baay'ee. Nagaaniif araarri gaarummaa waaqayyoo isiniif haa baay'atu isiniin jechuun jaaladha. Guyyaa har'aa kanatti ergaa gabaabaa tokko obboloota koo dubartootaaf fidee dhufeera. Obboloota dhiiras fayyadee yaada. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Macaafa qulqulluu keessaa fakkeenya obboleettii tokko yookaan dubartii tokko fuudheen isiniif dubbadha. Innis Ruut nama jedhamtu hin beektu jedhee yaada. Egaa dubartiitii kararra dhaabadhee jireenya koof jireenya keessaniif waan barbaachisu hin barbaachisa dhugaadhas jettanii waan itti gammaddan jedhee wannan yaadee qabadheen isiniif fidee dhufeera. Galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Macaafa qulqulluu keessatti waa'ee Ruutiin gaafa dubbifnu Ruutii nama saba biyya biraa akka taate sagalee waaqayyoo nutti dubbata. Haa ta'u iyyuu malee amaatii ishee wajjiniin gara saba ishee warra hin ta'initti yommuu ishee dabalamtu walii wajjin ina agarra jechuudha. Macaafa Ruut seenaa Ruut hundumti keessanii macaafa Ruut seenati dubbifadhaa jechuudha. Galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Kana keessatti Ruut nama hojjettu, dubartii baay'ee hojii jaallattu, nama baay'ee tattaaffattu, ofisheetis amaatii isheetis nama jiraachisaa turteedha. Ruut nama hiyyummaadhaaf harka hin laanne, rakkinaaf harka hin laanne, gadadoof harka hin laannedha jechuudha. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Ruuti anaafis ni farra fakkeenya guddaa taati. Fakkeenya guddaa taate jechuudha. Egaa waa'ee Ruut hundumti keessanuu hin beektu jedhee yaada. Yoo waa'ee ishee sirriitti baruu barbaadan macaafa Ruut dhaqaa dubbifadha. Ruut nama hirkattummaan jaalanne, nama hojjettee dafqitee of jiraachisuu dandeessu, nama ofirra darbitee namaaf ta'uu dandeessu, ofirra darbitee nama amaatii ishee gargaara turte akka taate macaafni qulqulluu keenya dhugaa nuu ba'a. Egaa Ruut irraa wanti har'aaniif isin barachuu qabnu Ruut egaa nama akkanaa egaa taate nuti nama akkamii ta'uu qabna? Nuti dubartoonni dubartoota akkamii ta'uu qabna? Yeroo baay'ee obboloonni dubartootaa gaafa waa jennu gargaarsa barbaanna. Gaafa amma fakkeenyaaf sirriitti irra jireessaan harka 100 keessaa harki 90% 90 dubartoonni baay'een keenya hirkattummaa jaalanna. Hirkattummaa jaalanna jechuudha. Amma hiriyyaa gaa'elaa tokko dubartii tokko filadhotoo jedhanii kan na jiraachisuu danda'u, kan mana isaa bulchuu danda'u, kan akkana gochuu danda'u, kan kana naaf godhu jechuu danda'u jenna malee wantoota kan biraan ilaallu. Wantoota kan biraa baay'ee irratti tukuraatii hin goonu jechuudha. Obboloota koo namni sunis nama atis nama. Sis waaqas jiraachisa, isas waaqayyo jiraachisa. Haa ta'u iyyuu malee sababa nuti hirkattummaa barbaannuufi nama akkamii barbaanne? Nama uffata nuu bitu, nama asbeesa mana keessatti sirriitti nuu guutu, nama meekaappii nuu bitu, nama makiinaa nuu bitu, nama waan tokko tokko godhu yoo guddate jechuudha. Nama akkasii barbaanne, nama mana qabu, nama mana qabu, nama waan tokko qabu bakka harkatti waa arginee itti seenuu barbaanne. Garuu kun maal agarsiisa? Maxxantummaa, hirkattummaa agarsiisa. Isuma dhugumaa isiniin jedha. Ila namni hirkatu, namni hirkataan tokko of danda'ee waa gochuu hin danda'u. Of danda'ee dhaabachuu hin danda'u. Namni hirree namaa foonii amanatu kan abaarame haa ta'udha sagalee waaqayyo. Dubartoonni tokko tokko qabeenya abbaa manaa isaaniitiin kan of jaju jiru. Kan abbaa manaa keetii fi kan kee tokko yoo ta'e iyyuu baay'een keenya akkasitti yaadnu. Baay'een keenya jechuudha. Inni yoo qabaate ofii keeti dibattee, haxaawwattee, uffattee, zanaattee, sarraatanyaa siiqataree, mana kee faajettee jiraachuu barbaada tokko tokko. Kana nu baraaruun jedhan. Kana nam balaaleffadhaan gama kootiin. Harka namaa harka dhiiraa eegdanii nyaachuun barbaadina. Harka namaa eegdanii harka namaarraa argattanii uffachuu isinitti hin tole obboloota. Isuma dhugumaa jechuudha. Warri ilaalcha akkanaa keessa jirtan
warri dhiira na jiraachisu kan na tuffisu kan meekaappii naa bitu kan kana naa godhu ati hoo fayyaa qabda harka lama qabda miila lama qabda sammuu yaadu qabda kan maal ta'utti kan hirkattummaadhaan jiraachuu barbaaddu isuma dhuguma jechuudha. Inni dhiiratti sammaa amma immoo dhiiratti darbeera. Dhiirris dubartii waa qabdu jedha kan waa qabdu dubartummaa ishee osoo hin taane kan isheen qabdu barbaadu. Maalidha kan isheen qabdu? Maalidha kan isheen irra barbaaddu? Isuma dhugumaa obboloota koo. Namni kan walii wajjin jiraachuu danda'u qabeenyi waan jiruuf osoo hin taane jaalalli waan jiruuf. Namni kan wal hubachuu danda'u beekumsa waan qabuuf osoo hin taane jaalala waan qabuufidha. Namni wal danda'ee wal baatee walii wajjin jiraachuu kan danda'u qabeenyi waan jiraate manni waan jiraateef osoo hin taane manni nama baay'ee koo alaayyoo laaltu amma kana ga'a baay'ee bareedaadha fo'aa kan jedheedha keessi isaa garuu ramaxa abidda hin dhaamne nagaa kan hin qabne gammachuu kan hin qabne dibatanii meekaappii dibatanii chaappistikii uffatanii qambaa cachaa yoo isaan ba'anii nama jireenyatti toleef qabu waan fakkaataniif isin hawwisiisuu danda'u. Hunda miti baay'een isaanii jechuudha. Kan namatti tolu akkam beektu obboloota isuma dhugumaa jiru. Mee abboota keenya ilaala. Duwwaa irratti walitti dhufan. Duwwaa irratti waan walitti dhufaniif rakkinatti gidiraattis waluma bira jiru. Itti baraniiru waan ta'eef jechuudha. Amma fakkeenyaaf nama qabeenya qabu tokko dildilleettee itti galtee jechuudha. Boruu qabeenyi sun yoo harkaan mucuu taate akkam taata? Maal taata? Wanti ijaan argamu koo abdii miti. Wanti ijaan mul'atu wanti harkaan qabamu koo abdii miti. Namichuma kaleessa dhaabata isaa ejjennaa isaa gateetti isaa jaallatteetti galte sana boru waan tokko osoo ta'e namadha waan ta'eef osoo naafate otoo jaame otoo dhukkubsate otoo kufe maal goota? Kaleessa dhaabannaa isaa gateetti isaa ejjennoo isaa laalte qabeenya isaa qabaachuu isaa argite qabeenya dhumuu danda'a. Bifti kun akka daraara bakkeetti akka margaatti coollaguu danda'a. Nama cabuu danda'a. Kaleessa miila lamaan dhaabata boruu miila lamaan dhaabachuu dhiisuu danda'a. Kaleessa fiigee hojjechuu danda'a. Har'a fiigee hojjechuu dhiisuu danda'a. Akkam goota kaaduu sana. Namni kana laalee gaafa dhufu hirkoo amansiisa waan hin taaneef jiguu danda'a jechuudha. Akkuma namni sun ta'e ta'a. Gaa'ela dhaabataa, gaa'ela nagaa qabu, gaa'ela baay'ee bareedaa, uffata kan nama jechisiisu jiraachuu barbaadan obboloota koo. Gammachuu keessa jiraachuu barbaadan namatti hirkachuuf osoo hin taane nama ofitti hirkisuudhaaf of danda'u ta'uu qabdu. Isuma dhugumaa jechuudha. Ofitti hirkisuudhaaf, ofitti qabuudhaaf, ofii keessan of qopheessa malee namni akkamitti hirkachuudhaaf wannoo jedha. Mammaaksa mukayyuu kan baala qabu jala taa'u moo maal jedhamu sana qabattanii kun hin hojjetu obboloota koo. Isuma dhugumaa jechuudha. Akka Ruut dubartii tattaaffattu, dubartii hojii jaallattu, dubartii hiyyummaatti rakkinatti harkaan laanne ta'uu qabdu malee ganaa qabeenya namaa ilaaltanii itti gaa'elatti seentanii isuma dhugumaa jechuudha. Gaa'ela keessa koo qabeenya bichaa miti waan baay'eetu jira. Amala walii danda'u, yaada walii hubachuu waan baay'eetu jira jechuudha. Waan baay'ee manuma hojjennu kana keessatti jechuudha. Manuma ormaa kanuma keenya kan hin taane kanatti keessa gaafa hojjennu yoo wal hin danda'in wajjin hojjechuun hin danda'amu. Yaada ishiiti jettee wanta ati dhiisuu hin dandeenye baay'eetu jira akkuma manuma ormaa kana keessatti. Mana ofii kan ta'e keessatti immoo kalaalu waan garaagarummaa fidu waan baay'eetu jira. Garaagarummaa sana hiikuudhaa fi gara tokkummaatti dhufuudhaa fi qarshii miti kan nama barbaachisu. Boru hilluunaa kan jedhamu jira. Hilluunaan kee, fedhiin kee, hawwa kee, yaada kee. Namni yaadni kee hin kabajamu yoo ta'e simatamu yoo ta'e gaa'ela keessatti akka sarraatanyaan amma mana jirru kana keessatti jechuudha. Hin xaraayinaa, hin miiccinaa, ijoollee isaanii hin guddifnaa, nyaata hin hojjennaa, waan bitamuu qabu, waan mana keessaa ittiin himnaa hin bitamu. Bakka sarraatanyaa taatee jiraatta jechuudha. Waaqayyo kana nama baraaru isuma dhuguma jechuudha. Gaa'ela akkanaas hin filatiina obboloota filannoo akkanaas hin filatiina. Yoo makiinas qabaate, yoo manas qabaate, jireenya gaarii qabaate, damosa gaarii qabaate bareedadha. Bareedadha jechuudha. Ejjennoon kee garuu filannoon kee kana ta'uu hin qabu.
dubartiin tokko dhiira tokko wajjiniin gaa'ela gaggeeffatti. Wanti ati nama sana wajjin akka gaa'ela gaggeeffatu si gochuu qabu qabeenya isaa hin taane namummaa isaatirra dhaabachuu qabda. Namummaa isaatirra. Qabeenya baay'ee qabaatee yoo sitti kennuu baate maal goota? Arras fiddu malee kennitu malee kan jettuu ta'e maal goota? Obboloota koo ilaallachaa sirbuun gaariidha. Isuma dhugumaa jechuudha. Gooftaan koo baraaf jireenya keessanaa eebbisu guyyaan irraa nuti dubartoonni maxxantummaa haa balaaleffannu. Hirkattummaa yaa balaaleffannu. Okay? Isuma dhugumaa jechuudha. Hirkattummaa haa balaaleffannu. Jibba wanta akka hirkattummaa harkuma namaa eeganii fudhachuu, harkuma namaa eeganii fudhachuu rakkoo kennuutu caala. Isuma dhugumaa jechuudha. Waltaatanii wajjin hojjettanii ormaaf namaaf ta'uu danda'uu qabdu malee kanuma inni fide yookaan kanuma isheen fide teechee nyaattu nama gammachiisu namatti hin tolu. Isuma dhugumaa jechuudha. Uffatanii namarraan bareedu. Kanaaf obboloonni kaayyoo akkanaa qabdan ijoollee koo guddisaa maalii gochaa mana koo taa'ee akkas warri yaada kana yaaddan dhiisaa. Isuma dhugumaa sammuu hojjetatu qabdanu harka lama miila lama fayyaa guutatu qabdanu teessanii nyaachuu hin fedhiina hin hawwiina isa kana. Yeroo ammaa kana nama guddaa soo ta'e qabeenya qabaatu malee naa jiraachisu malee hara baakkis. Kun waan sobaadha kun jecha gowwaadha. Isuma dhugumaa jechuudha. Jecha beekumsaaf ogummaa of keessaa hin qabne. Maalaan sheebaa mataa harri baasee isa qabeenya qabutti heeruu muumanna iyyeessa hiriyyaa koo yoonan bahe yoonan gale wajjiniin akka barbaadetti wajjin taphadhee wajjin haasa'ee wajjin nyaadhee wajjin dhugee bakka isuma dhugumaa jechuudha. Wajjin fiigee indee addunyaa lammaffaadha akkoo gaa'illi maal taatanis. Eechi kaabboodha waan ati barbaadu akka ati taatu barbaadu sana nan taawaa wajjin jette namni ati gaa'ilatti seentesuu wajjiniin inni yeroo isaa irra darbeera akkam godha expired. Hundumtuu yeroo qaba. Isuma dhugumaa obboloota koo hundumtuu yeroo qaba. Qabeenya laaltanii gaa'ila hin taane keessa seenina. Bareedina laaltanis gaa'ila hin taane keessa seenina. Ejjennoo isa laaltanii qumatiin gaa'ila hin ta'u koo rifeensi gaa'ila hin ta'u. Bareedinnis gaa'ila hin ta'u, qabeenyis gaa'ila hin ta'u. Nama tokko gaafa simattu nama ta'uu isaatiif simadhu. Isuma dhugumaa jechuudha. Hiriyyaa gaa'ila tokko gaafa simattu namni sun dhiiraadha, namni sun namadha. Bara filannoo bara gaa'illi karaarra gore kana keessatti karaa waaqayyoorra yoo jirta ta'e waaqayyo sodaatta'uu ta'e gaa'ila waaqayyo jaallatu gaggeeffachuu barbaaduu ta'e jalqaba nama suni nama ta'uusaa amani. Dhiira ta'uusaa mirkaneeffadhu. Isuma dhugumaa jechuudha. Gaa'illi baranaa badaadha. Isuma dhugumaa. Dubartoonni dhiiraan adda hin baatamne jirta jechuudha. Argisala sooshaal miidiyaa irraa fayyadamaa oolla waan ta'eef waan baay'ee argina waan ta'eef. Bara guyyoomsaa meekaappii dibatee wiigii godhatee dubartii kan godhate fakkaatu ispoonjii harma godhatee dhiirri nama guyyoomsu baay'ee obboloota koo. Dhiirri dhiira akka isaa guyyoomsu. Booda itti seenee maajiraata dha'ee qabeenya isaa kan fudhatu baay'eetu jira. Obboloota koo sirriitti of eeggannoo gochuu danda'uu qabna gaa'ila keessatti jechuudha. Baay'ee dubartoonni keessattuu obboloonni biyyoota arabaa keessa jirru kun jechuudha. Yoo waan akka waan nuti barfate wayii tururre waan nagaa nyaachuu wayii obboloota koo waan hin taane keessa seenanii of dhukkubsuu mannaa jechuudha. Isuma dhugumaa jechuudha. Kanaaf yoo yeroodhaan gaa'ela dhaabachuu barbaadde birrii dhiisitii galii gaa'ela dhaabadhu. Waaqayyo siif haa laatu. Otoo mana maadaamii keessa jirtu mana maadaamii keessatti siif fidaa silas waaqayyo. Kanaaf qabeenyi suuteedhee dhufuu danda'a. Umuriin garuu dhufuu hin danda'u. Aan fakkeenyaaf yeroo ani waggaa 17 waggaa 15 irra jiruu fi yeroo sa'aatiin amma irra jiru kuni akka yeroo sana nan taatu hin ta'e narraan bareedu. Isuma dhugumaa jechuudha. Narraan bareedu. Fedhiin akkasiis naaf hin dhufu malee hawwi akkasiis naaf hin dhufu. Isteeppi qabu hundinuu darajaa qabaa jechuudha. Sadarkaa isaatiin jijjiiramaa geggeeddaramaa deemna akka obboloota koo. Akkuma kalee ijoollee sanarras ijoollee of seena taanaan guyyoomfamneerra. Kisee biyya arabaati jalqaba dhufnu biyya arabaa jistee jalqaba dhufnuu fi yeroo ammaa biyyatti deebinee gallu akkasitti taanatu taane si jammare fiizikaala akkasitti nuuf hin dhufu yaadni akkasittis nuuf hin dhufu jechuudha. Fedhiin amma nuti irra jirru kan barbaannuuf kan yeroo sana garaagaradha. Fudhatamni nuti yeroo sana akka yeroo sanitti nama biratti simatamnuu fi akka amma yeroo ammaa irra jirru kanatti nama biratti ilaalamnu garaagaradha. Kanaaf
dubartii jagna, dubartii goota ta'a malee dubartii hirkattummaadhaan jiraachuu barbaadu hin ta'ina isuma dhugumaa jechuudha. Yoo isinii danda'ame wal taatanii walii wajjin hojjettanii dhalootaaf eebba akka taatanitti karoora kee karoorsi malee kan inni qabutti galtee kanuma inni qabu yookaan kan ishiin qabutti jiraachuudhaaf namni karoorsitu sammuun kee fayyaa qabu si jammere jechuudha namni akkana. Kanaaf akkasitti dubartoonni keessattuu nuti dubartoonni harkaan laanu. Kan mana isaa bulchu dhiira yoo ta'eyyuu mataan dhiira yoo ta'eyyuu abbaa manaa yoo ta'eyyuu jechuudha. Yaani nuti immoo akkuma qaamni guutummaan qaama keenyaa wal gargaaree hojjetu jechuudha. Akkasitti wal gargaaree bu'aa guddaa argamsiisuu qabna malee kanuma inni qabu yookaan kanuma ishiin qabdu nyaadha jiraadha yoo jenne hirkattummaa iddoo itti hirkannu sinfinnaa keenya dhibaa'ummaa keenya iddoo itti dabarfannu barbaanna yoo ta'e kuni jireenyaa miti jechuudha. Namni sammuu qabu, namni sammuu yaadu qabu, namni harka hojjetu qabu, namni fayyaa qabu maxxantummaa jireenya hirkattummaa jiraachuu hin filata jedhee yaaduudha. Kanaaf akkas isiniin jechuu jaalladha obboloota koo Waaqayyo sinaa eebbisu yoo danda'u gongoree dhiifama naa godhaa gooftaan sinaa eebbisu shaaloom.